waa'ee beeytee waa'ee Iiraani. Dhimma Iiraan irratti Ameerikaan akka gargaartu fedha. Lammaffaa waa'ee daldalaati. Sadaffaan ammoo waa'ee Taayiwaanii jechuudha. Dhimmoota sadeen kana silaa beeytee bu'uurri inni irraa barbaade kana. Maal arkatee eegaa inni Tiraampiin wanni inni arkatee at least temporary diplomatic stabilization ama diplomatic stabilization jechuun taarifaa fi waan beektee haada gamanaaf gama harkisuu kanarraa xiqqoo haatas gabboonudha. San godhuu danda'ee jira. Lammaffaa Chaayinaan waa lama interpretation irrattidha. Tokko amma Ameerikaan wanni an arkadheetti irraa gammadde keessa Hormuz akka banamu Chaayinaan beektee ni feetiidha. Dubbii Hormuz irratti banamuu qaba irratti walii galleedha. Lammaffaa Iraan gama niwukileeraatti dhufuu hin qabdudha. Waan lama kanarra walii gallee jiraadha. Ammoo lamaan kan yoo deebinee fatabayyanu goone amma lamaan kan adda baafne halaallu taane Hormuz haa cufamu eenyu jaa jechuudha. Chaayinaa qofa jaa haa banamu. Nama lamaa cufe Hormuz. Asiin Iraanii cufe achiin ammoo Ameerikaan cufe. So Chaayinaan haa banamu go'attu Ameerikaanis banii jechuudha deeme ati sechirra. Iraanis deemii daldalli haa dalaguudha. Hunga waan Iraan beektee waan Iraan miidhuun qabu jechuudha. Biitii Hormuz cufte biyya lama Ameerikaadhaa fi Iraan. Waa'ee niwukileeraa Chaayinaa wanni isin jette maali? Boombii qabaachuun qabdu ammoo teknoolojii kanarraa fayyadamuu hin dandeessidha. Ameerikaa wanni jettu ammoo guutubattuu waan niwukileeraa Iraanis fayyadamuu qabdu maqaas dha'uu qabduudha amma diidameef. Kana gaa standing Ameerikaatiif ka Chaayinaadha kanarratti wal dhabaa jechuudha. Wanni inni harkatiin maal hoggaa jenne waa'ee Iraan irratti waan jajjabduu inni barbaade san Iraan harkanne waliigaltee daldalaatis jajjabduu beektee addunyaa tana gaa beektee silaa isaan lamaan wajjin beektee addunyaa tana nuti wajjin bulfannaa tajattu sanillee hegemonii kanallee wajjin sheer goona kajuu warraan harkanne. Sadaffaa waa'ee Taayiwaanuu maqaa hunda'uune afraffaa waa'ee AI irrattis waliigaluu hin dandeenye. So Tiraampiin waan dhuferraa wanni beektee simboolik taate tan ija gaarii wallaaluu qabnaadhaati tun temporaryidha. Amma waggaa ol deebi'ee maybe beektee deebi'anii wal dhabuun isaanii ni mala. Tan haganaan biraa kun. Puutiin hoggaa jenne Puutiin maaliif achi dhaqee hoggaa jenne Puutiinis waa sadii barbaadaa fi Chaayinaa dhaqee ta duraa strengthening anti-West alignment. Beektee lola amma Ukraine keessa gaggeeffamu lola akkuma Iraan amma Ameerikaa hojii qabdu kana Raashiyaanis warra Awurooppaatii fi warra dhihaa kana hojii qabdi. So gaa lola kanarratti gargaarsa Chaayinaa ni feeti. Akkuma Iraanis gargaarsa Chaayinaa barbaadutti Raashiyaallee ni barbaaddi. So Raashiyaan wanni isin jechuun jirtu wal bira haa dhaabbannudha. Wal bira haa dhaabbannu na cinaa dhaabbadhaadha. Lola Ukraine kana kophaa isiitii muka lolaa jirtu. Dhimmi lammaffaadhaa dhimma enerjiidhaati. Gaa akkuma ira guddaa Iraanii waluma fakkaatti. Gaafiin jarri sadeenuu beektee Iraanis Chaayinaa gaafattee fi Raashiyaanis Chaayinaa gaafattee wal fakkaatti. Gaa bikka veetoodhaa ifiifuu ni qabdi. UN itti na gargaariin jettuuni ifiifuu ni qabdi. Ammoo wanni isiin gargaarsa gaafattu waan USA'n dominansii isaanii waan amma USA'n humnaan nuti deemaa jirtu warri Awurooppaallee humnaan nuti deemaa jiran kana cinaa dhaabbadhaadha. Kana goote. So kabiraa gaa saankshinii jala jirti. Gaazii isii kana biyya hundattuu gurgurachuu hin dandeenye. Kanaafuu akkuma Iraan saankshinii Ameerikaa jalaa bahuudhaaf karaa tireenaa banatteeti karaa baaburaa baqeeffattee boottee baaburaatiin beektee gaaza kana
fi'attee geessitee gurguratti. Kan Ameerikaan to'achuu hin dandeessu. Bahara gubbatti ammoo to'achuu dandeessi. Raashiyaanis maal feeti Saayiberiyaa gaazaa jira gaaza san baaftee because amma karaa bikkisiin irraa baaftee geessitee Awurooppaa gurgurtuu fi bikki amma jiru kun wal dhaba. Bikka amma jiru kana Chaayinaa gad dhiyaata. Bikka kana misoomsitee tuubboodhaan fuutee beetee fiduu feeti Chaayinaatti. Sogaa carraan Iraan hin qabne Raashiyaan qabdu ollummaa qaban Chaayinaa wajjin. Almost kilomeetira 1,700 gariin ammoo ilaa 2,400 ta'u daangaa waliin qooddatanii jechuudha. Ollummaa guddoo qabanii ollummaa tana keessatti gaa Saayiberiyaa akka laafatti fiduu dandeessiif gaazaa. Yoo gaazni kun Chaayinaatti akka gaarii gurguramuuf taate saankshinii jalaa baate Awurooppaa kanallee itti boonuu dandeessi. Dhimmi duraa dhimma beektee lola Yuukireenii fi waliigalatti dhiibbaa warri dhihaa Raashiyaa gubbaa geessu san beektee tumsa naa ta'edha. Kaan ammoo dhimma daldalaati. Deeper Oil and Gas Corporation qotuu keessatti illee misoomsuu keessatti illee kana hundattuu akka Chaayinaan qooda irraa fudhattu barbaadanii kaan ammoo pipeline Saayiberiyaa gara Chaayinaa dhufu gaaza misoomsuu fi tuubboodhaan gara waliidhaa fiduu sanis kana gaafattee sadaffaa strategic security coordination waa'ee Yuukireen irratti waa'ee Iraanii fi waa'ee financial de-dollarization kan jennuun doolaara irraa alatti waa bitatanii gurgurachuu dhimmoota kanarratti illee akka beektee Chaayinaan Raashiyaa cinaa dhaabbattu waan sadeen kana qabatee dhufe maal harkatee ugaa inni simannaan Trump oowwaadha mariin qabbanootuudha beektee outcome amma itti bahanii isallee ligidaadha. Simannaa oowwaa marii qabbanootuu fi murtee ligiddu sadeen kanaa jechuudha. Ligiddu jechuun qorra jechuudha. Wanni dhaatu hoggaa ta Puutiinoo simannaa akka malee oowwaadha marii oowwitu murtee bareeddu bohootu jechuudha. Ta oowwitee simiti ta qabbanaas hin qabne jechuudha. Izo normaala. Hayyee maal harkate hoggaa jennu waliigaltee daldalaa 40 ol waliin daldala jechuun yeroo garii daldalli kun bitaaf gurgura qaba. Tokko ammoo bitaaf gurgura keessattuu oomisha irratti misooma irratti wajji oomishiteeti wajji misoomsitee wajji oomishtee akkasitti gaa bitaaf gurguratti adda beetoon irraa fudhatan. Waan daldala irra oolii jechuudha cooperation jechuun magaalaa waan akkanaatiin si gurguradhaa karaa naabanii qofa odoo hin taane cooperation misoomaadhaa 40 ol waliigaltee walii mallatteessanii jiran. Gaa cooperation akkanaa Ameerikaan hin arkanne wanirraa Chaayinarraa. Lammaffaa friendship treaty extended ammaas saahibummaa isaanii waahilummaa isaanii ollummaa isaanii tana sadarkaa takka ol kaasan daangaa fa'aa banuu waliif. Lammiin Chaayinaadhaa akka laayyootti gara Chaayinaa gara Raashiyaa dhaqu lammiin Raashiyaallee gara Chaayinaa dhufu waa'ee viizaatiif dhimmoota kana open borderii godhatanii jiran. Beebi gaa fuuldura I don't know biitti lamaanuu they are giant biitti lachuutu biyya lakkoofsa ummataatiin illee gurguddaadhaati lafaanillee bal'oodhaati. Akka Awurooppaan yuuniyeenillee ni ta'an jee ammatti yeroo gabaabduudhaatti mul'atu waan ambishii xiqqishoo kaalchariinuu adda adda ta'eef haa taatu ammoo cooperation isaanii bareedaadha. Haafe ammoo strong symbolic unity showing publicly egaa wal biratti addunyaa tokkummaa keenya beektee waliin jirraa addunyaa agarsiifannudha. Kanaas harkatee jira. Kabiraa gaa kan fuulduraaf ammoo karooratti qabatan keessaa beektee daldala keenya kanaa ol haa guddifannu
daldaltoota kee gama kiyya ergi anis kiyya gama keetiin ergaa so integration trade dha kanallee haasawni jiran technology walii dabarsu amma waan technology garii Russian waa'ee satellite waa'ee misaayila xayyaara meeshaa waraanaa hedduu waan isii wanni China caaltuun qabdi Chinaanis waan AI fi waan dhimmoota biraa kantiin wanni caaltuun qabdi maali Russia caaltu so technology walaa jijjiiruudha miidiyaadhaan illee walaa gargaaruudha AI irratti illee walaa gargaaru waa'ee misooma beektee enerjiidha gaazaa fi petrol irratti illee walaa gargaaruudha ammoo waan dhaqeerraa maal hin harkatinii yoo kajannu taane Chinaan dubbii tuubboodhaa sani ammallee beektee bulchu haa bulfanurra walii galan jechuudha. Haa bultu dubbii jettiin Oromoon Chinaan haa bultu dubbii ni jetteen. Maaliif hoggaa jenne jarri kun fageessee waa ilaala jechuudha Chinaan. Iraan amma walii galtee amma 25 ka gaazaa sanii duraan beektee hayyee parsantii 10 siifin gadi irrisaadha. Gaazaa. Petrol jechuudha. No. Hayyee 20 no. Oofanii harka dhibbarraa 40. Because jarri China kun ini beekan akka Iraan beektee lola keessa seenuu deemtu. Akka kanaa ol rakkachuu deemtu ni beekan. Akka saankshiina jala jirtu ni beekan. Akka desperate taates ni beekan. Kanaafuu gaaza discountiidhaan bitachuudhaaf discountii beekan almost harka dhibbarraa 50 jechuudha. 40% mallatteessan amma 25. So yoo geopolitiksiin ammaa kunillee wal jijjiirame Chinaan Iraan irraa gaaza guddaa bitattu harka dhibbarraa Saudi irraa bitatturra gaazni Iraan Chinaadhaaf harka dhibbarraa 40 rakishaa jechuudha. So perhaps akka keenyatti akka shaboomii jetti jarri kun waliigaltee ni godhan ammoo gatii irratti waliin galle malee cooperation diidaa fi miti gatii irratti waliin galle maybe gadhawteeti Chinaan gatii gadhawtee because hiree kan harkattu lolli Ukraine yoo dhube gaazni Awurooppaa ni dhaqaa fi Chinaan beektee gaaza amma Trumpin Putin isa kadhatuun kana boodaysin kadhatteetu harkattu. Hirii amma dhufte kanatti fayyadamteeti wanni si jechu jirtu boo gabbuusi si jagati gabbuusi. Hayya harka dhibbarraa diidamsiirase no. Hayya soddom no abookas taatu hayya hanuu bultu dubbii jala dayyaan. Maybe modeela beektaa akka Iraan sanitti gatii gadhawtee kontraata amma 20 amma 30 faa walii mallatteessuun isaanii mala gatii rakashaatiin. Kana goote jechuun gaa waan Ameerikaan fi addunyaan almost akkuma nama warra gaaza oomishuu san taatee jirti jechuudha. Petroola harka dhibbarraa 40 rakashaa maasiflii galfatti Iraan irraa gaazallee harka dhibbarraa arannogaa waliigaltee isaanii mandura ibsanii akka modeela Iraan taate harka dhibbarraa 40. Yoo gabbuufte gaa waan dantaa biyya isaanii jaarsi tiiksee fi jechuudha. Laal wanni gaa nu biratti immoo biyya teenya irraa hanqinni jiru hoggansa akkanatti dantaa biyyaalessaatiif siyaasaa hunda keessatti bilisa baasaa keessatti mormituu keessa mootummaa keessatti haga feetillee saahiba taatu dantaa biyyateet irraa ka'uu qabdu jechuudha. Chaayinaan amma namijaarsi kun dantaa Chaayinaadhaa abbaa fedherraa hin ka'u jechuudha. Abbaa fedherraa hin ka'u. Fudhachiisee jechuudha. Amma Iraan hiree dhufte saniif fayyadamee petroola harka dhibbarraa 40 rakishaa hagamta akka biyya isaa guddisaa jechuudha. Wanni irraa illee san barbaada. I think sa'aan na hannamte dhumte na fakkaatti fixannoo shabbo. Qabxiilee itti aanullee yeroo biraatti irra sadii deebi'aa waliigalatti gaa wanni irra laaluudhaaf tattaafanne imala qaamni sadii gara Chaayinaa godhan itti baa'isaati. Oduu biyyaa Suudiin araara beetee jaarsummaa
لو سادات إيرا إثيوبيا في إريتريا جدودا أماس باتي جرتي قامني إسان كان أرارسو في فجرة خنبودا قاسمرا لك جنين لالا مبي خنبودا أبيجي في ساياس ديبني حركة والفول لساني مالا خوني أدو غرسنا نفته قاتافتس اتقولنتي يسالي أديسنا جرانا بكرة تقوتا بكدو غرلين سريسا أجا قبي ترفقات ولد الشانوتي نجاوا كاكي سنترا thank you شبو شبو الكادي وفلوسا شبو فتاني ورا ديرو هاي نجاوا كاكي سنترا thank you